kanattaan suudhaan immoo ibsa jennoo miseensoti adda bilisummaa Oromoo konyaa Viktooriyaa biyya Awustiraaliyaa keessatti argaman amajjii 13 bara 2019 baafatan isiniif dhiyeessina kunooti. nuti miseensonni abaa'oo konyaa Viktooriyaa Awustiraaliyaa walgayya tattamaa amajjii 13 bara 2019 gaggeessan irratti marii bal'aa taasisneen murtiilee fi ijannoolee kanaan gadi dabarsannee jirra. Qaamota dhimmoonni kun ilaallatuufis yaamicha keenya kanaa gadi goonee jirra. Ibsa gabaabaa kallachaa fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e dhaabni keenya abaa'oon dhiibbaan karaa hundaan osoo irratti gaggeessamaa jiru obsumaan karaa nagaa socho'uu filate. Hireen nagaan socho'anii akeekoo fi ibsachuu abdachiisames akkan gufanneef haga deemamuu qabu ol deeme. Nagaaf dursa kennuusaa irraa kan ka'es haala mormii fi diinummaan hin barbaachisne itti heddummatu keessatti balaa yookaan riskii qabaatuu malu hunda ofitti fudhatee fedhii saba Oromoof dursa kennee sosso'e. Nagaa barbaachaaf jecha dhaabni keenya abaa'oo hanga obsuu olitti obsee jira. Nagaa barbaachaaf jecha haga deemamuun irraa eegamu olis deemee jira. Obsaa fi cichoomina dhaabni keenya abaa'oo agarsiiseefis jaalalaa fi kabajaa guddaa qabnaaf. Haa ta'u malee nagaan dhaabni keenya abaa'oo abdatee fi sabni keenya Oromoon hawwee hin kabajamne. Jigiin duula waraanaas deebi'ee haarawee jira. Uummanni keenya Oromiyaa keessa golee hundaarraa jiraatan baa kibba kaaba dhiyaa fi giddugaleessa osoo nafiin ajjechaan irraan dhaabbanne. Obboloonni keenya waggaa dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa turan ammas hireen isaanii mana hidhaatti deebisamanii dararamuu ta'ee jira. Tarkaanfiin ammeenyaa kun hundi dhibee durumaan ture ni hammeessa malee hin fayyisu. Humnaan rakkoo jiru furuuf yaaluun miidhaa diinummaa diigumsaa fi jeequmsa caalutti nu hunda geessuuf jira. Walumaa gala biyyattii balaa irraan dandamanne keessa galchaa jiraachuutu nutti mul'ata. Haala kanarratti marii bal'aa taasisuudhaan nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo ibsa jannoo kanaa gadi dabarsannee jirra. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa humna waraanaan rakkoo mudate furuuf yaaluurraa of qabee waligaltee Asmaraa irratti ta'e akkatti waliif galamee fi waadaan waliif seenametti daddaffiin qaamni lamaanuu hojiirra akka oolchan gaafanna. Lammaffaa duulli ololaa fi waraanaa nutti banamee jiru kun barbaachisaan turre ammallee barbaachisaa miti. Ololaa fi lolli deemaa jiru diiggaa ta'uunsaa hubatamee gama hundaan daddaffiin akka dhaabbatu cimsinee gaafanna. Sadaffaa saamicha miidhaa fi damni maqaa dhaaba abaa'ootiin gaggeessamu akka nurraa dhaabbatu cimsinee qaama dhimmi ilaallatu hunda gaafanna. Yakkamtoonni daba akkasii gaggeessaa turanii fi har'as itti jiran ifatti qoratamanii uummata biyyichaafis ifa ta'ee seerattis akka dhiyaatan gaafanna. Arfaffaa gochaalee tokkummaa saba keenyaa booressu miira hammeessuu fi balaa egereef saaxiluu cimsinee balaaleffanna. Warreen gocha akkasii babal'isaa jiranis akka irraa dhaabbatan cimsinee gaafanna. Shanaffaa jijjiiramni amma argame kun of qusannaa takka malee itti gumaacha nuti akka miseensotaatti taasisne dabalatee kan dhufe. Itti dararamne qabeenyaaf qalbii keenyatu itti ba'e. Kanaaf milkii hanga ammaatti argame kunuunsataa fi tiksataa kan nu hafeefis caalatti tumsa barbaachisu akka jabeessinee itti fufnu waadaa seenna. Jaaffaa mirgi namoomaa ilmaan Oromoo kabajamuu qaba. Hidhaan ilmaan Oromoo baroota mootummoota Itoophiyaa irratti wal furanii keessa turan nu ga'e. Hidhaa fi dararaan saba keenya Oromoo qeerroof qarritti obbolaa keenya irraa dhaabbachuu qaba. Hamma obsamuu ol obsamee jira. Hidhaan nu ga'e jenna. Qeesaanii dachee isaanii fi biyya isaanii keessatti hidhamuun dararamuun
hinumaa hin malle. Kanaaf Oromoonni, obboloonni, haadholii fi abbootiin keenya hidhaa keessa jiran akka nuuf hiikaman cimsinee gaafanna. Injifannoo uummata Oromoof. Konyaa adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaa amajjii 13 bara 2019. Mekayatan tutukan agaratina bulukan ada akan kota kofarsa ati sakam duna jersan akan ni botona jira kabatawa jagira lal tumutin sinara kube kubisa jirang abine sama ta kesa aja dulu kabun desa ati jamu kabuate kurkuba bukibate ati damu kasorate dua gara kuda telu ni manatta kalu deme odolo lu gara sabula mole bode duni sanolu Garachi duru jirting imi garam magamte gana nare gate boni garanu jite eba ku gadi kabate eba zaza nun tabate sobe unu bakate dabarse ko talaten emanati mardi size nya achise o ajise dandim beng nagarti se doro mo gorati se lammi kor exize tasba unja madang ajajabe jabar badang asena kabdi duti ke nande bisa kumake lecha bari bola tu general wa ko kutu senango tando batu ko dele mo giltu Zamale kumbulo mani Lola male bilisu mani Zamale kumbulo mani Lave male lapto bitolan Lave male lapto bitolan Wallote nyu yungitung udena goditu arkitung udeme ida baboting general tade birrung shuguting ke kamtate Irran sala gajirat ya kanani firjura koram inani kabugala batana durang atan oromo binjatti idina walin soratti ri gawabole sejenya walin natti undu garab dirdiru kanguma abasin jiru takajiru sittimang adala walin kunguma garab gara sodate tundu kabineta te an oromo binjatti gantung gara gutatte Daballe gara rakang ajijirate tamaka atanoromo binjadang atu ummata wali ilaka akam dubadeng kam nisang adari na dudubisa igni jole oromo lola ela gajisa takanga zamaka sang akalla mesawa kasang ato bolesa shurshura azarenya tena dura abba mana atalile keranti chawadole kantalile galata marimana gubatang atirki gubaran jirang anagajirtu ya bira warki ada bikila kawen kanani ibirru buda tani mo jirang agodi chago basmiti godi tirini jirti lecha juki baren tu sena kemen bitu sena kemen bitu sena kemen bitu Zamale kumbulo mani Lola male bilisu mani Zamale kumbulo mani Lave male lapto bitolan Lave male lapto bitolan Jaalala lisero banga yero kezanatami tarra gantunu so banga kerran sasili oromo ya shiradu ya komo Lecha ilbina ikanno loltu gota muranno bunni zilan dambitu ya atti tu katamalen bilisumani nubtu ya atti kubatamale Lega binsi ga badade biga argadda dabba samata geti dargistate wayanen karuran si adetti Ata tu kaya desu lubun ke amanta im barabarana desu Zamale kumbulo mani Lola male bilisu mani Zamale kumbulo mani Lave male lapto bitolan Lave male lapto bitolan
mukamuru mal godang atyo damera se male din madal chumal godang ayo guma ba se male tamma ilmi dalaten guma ba irambate imbe kuaye bi adala mal gariya gaye dangoda farsang ada katasbuna kasang adya malai gannati zenan kembadumati lultu mi jabar badang agana kayayo bojang ago daitava gang abiya dunya tega gumala tabilata malifte selal taino lubdalatani tundu kabino amtani mo adu azodatani itaro atiza jirang amani biral duvira Dabesi na lati ora la tengudati tortora azungo batu uguma baim babatu gota wajirali kakala wistu bazu kata kadirba aguma girno bada betuma Oza male kumbulo malutu Ola male bilisu mani nufu Oza male kumbulo malutu Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Lencha dasale gunjang adatu dabasa luchang amar martu dulura gong ogeran sajole ka gong ogal bilaga kansa Nyanni sani gadam sadina matara chapsa kana bangota farsa pyasina budamana adalla buni sammana asini indu akalate dunuri rakabate Mehu badai avira kana ramal tujirang azara goda gammading ibawani kerina chapse azara dabe sabadi italbaye mana shamse Mata go fare bile muddi zinara mare takadwarano le gafana ladembare Mini dutan anjedu udani mali ondueng ekapsa edudueng ekon nirbata rasa sang adyan due malabasa kana raga bambasa Oza male kumbulo malutu Ola male bilisu mani nufu Oza male kumbulo malutu Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Oza male kumbulo malutu Ola male bilisu mani nufu Oza male kumbulo malutu Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto Qophii xiyyeeffannaa. Qophii kana keessatti haala yeroo irratti dhimmoota fardii ta'anii fi uummati hubannoo irratti qabaachuu qabu jennee amannu qabannee dhiyaanna. Qophii xiyyeeffannaa. Nageenya waaraa kan fiduu danda'u waliigaltee irratti waliigalame haaromsuuf hojiirra oolchuudha. Akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee taasisaniin Itoophiyaa keessatti hojii karaa nagaatiin gaggeeffamutti seenuun isaanii ni yaadatama. Qabsoon uummata Oromoo barootaaf gaggeeffamaa ture uummata dammaqsee mootummaa biyya sanaa waan raaseef mootummichis of keessatti jijjiirama fiduudhaan uummati biyyatti gara nagaatti akka deebi'uuf waadaa seene. Waadaa kanarratti ijjachuunis paartilee siyaasaa biyyattii keessa fi biyya alaa socho'an waliin waliigaltee haga tokkorra ga'ameera. Keessaayyuu Oromiyaa kan ilaallatu addi bilisummaa Oromoo waggoota 45 oliif gaaffii uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti ol kaasee hojii qabsoo uummata dammaqsuu fi uummata hidhachiisuu hojjechaa turuunsaa kan yaadatamu. Hojiin qabsoo waliigalaa kunis uummata Oromoo bifa adda addaan hidhachiisee dammaqsee jabeessee qabsoo of bilisoomsuutti ceesiseera. Qabsoon bara kana gaggeeffames qabsoo uummati Oromoo ilmaansaa qeerroo dabalatee gaggeesseen injifannoon mul'atanii fi gurguddaa argameera. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota adda addaa wajjin akkuma waliigaltee godhe adda bilisummaa Oromoo waliinis waliigaltee irra ga'ee jira. Waliigalteen kun ammallee iccitiinsaa haga tokko ibsamuu baatu akkuma beekamu ijoo waliigaltichaa addi bilisummaa Oromoo
biyya galee karaa nagaatiin qabsoo akka gaggeessu kan irratti walii galame ta'uu mamsiisaa miti.